Waasiduudhaan goruu abdinuu danda'ee darbi deemi kan jedhu sagaleen nagahee ani cabsee kaaseera danqasi fuuldura itti fufii adeemi karaatu si dura jira naan jedhee waaqayyo kan manaa na baasee na wajjiniin jira maaltu na naasisee. Enjiruu kan deemsa na dhaabsisu Yesuusii kan haala koo mijeessu. Enjiruu kan deemsa na dhaabsisu Gooftaadha kan haala koo mijeessu. Toleen egaa faraarri waaqayyo karaaf galatti jirta hundumaatti isiniif haa baay'atu obboloota koo akkam jirtu nagaa keessaniin nagaa kootii galanni guddaa waaqayyoodhaaf haa ta'u jechuutiin jaalladha. Waaqayyoon nagaatti nu eeguu jaallatee karaa hundumaan nu gargaaree guddaa maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u jechuutiin jaalladha bakka nagaatti eegamtanii. Gaan nagaa kootti ansuudhaan guyyaa kaleessaa suura tokko karaa feesbuukii maxxanseenaan obboloonni baay'een keessaan na gaafataa turtanii si bira dhamoo maal jettanii jechuudha. Waa'ee suura sana ilaalchisee inni suurichi sun na bira miti garuu dhugaa ba'umsa obboleettii wayii kaleessa jechuudha. Suuraa sana ilaalchiseetu dhugaa ba'umsa wayii waldaa ishee irratti dhugaa baatee turte. Ani waldaa ishee keessa hin jira miti sagalicha sheeriidhaan na dhaqqabe jechuudha. Innaa sanuma ilaalchisee kaleessa waaqayyoo mana kottillee waan dinqee hojjete jechuudha waan hin yaadamne. Galanni guddaan Yesuus Kiristoosiif haa ta'u jechuutiin jaalladha. Egaa biyya lafaa kana gaafa ilaallu haalonni tatta'an baay'ee isaa hin ulfaata. Garuu Yesuus Kiristoos nu gargaare jennaan haalota hundumarraan gaararra moonee jiraanne irraa geenyeerra jechuutiin jaalladha. Waaqayyo immoo nu gargaaruu filatee inni karaa hundumaan nu gargaare guddaa kan eebbifame haa ta'u jechuutiin jaalladha. Egaan guyyaa kaleessaa akkas ture naannoo sa'aatii 3 jechuudha. Guyyaa keessaa akka Itoophiyaa naannoo sa'aatii 10 natti fakkaata. Baay'ee tokko keessi kun dadhaba ture jechuudha. Qaamni koo akkasumatti inni dadhaba ture. Achiin booddee gara kutaa kootti galee narrafa xiqqooshisaa tokko filletaa ture rafeen boqadda jedhee gara kutaa kootti yeroon galuudha. Sagaleen obboleettii kanaatiif suuraan kun na dhaqqabe jechuudha. Achumaaniin banee hin ilaalle garuuti rafuudhaaf muddamaa waan hin jiruuf mataan koollee hedduu dhukkubaatii jira. Rafuudhaaf hin muddamaa jira jechuudhaan achuma booddee sagalee kanas hin banne suurichas ergamuusaa qofan gubbaarraan arga malee maal akka ta'e isaa banee hin ilaalleen ture jechuudha. Achi booddee baqqatuman siree kiyyarra ciisee jiruuti irri miillina qabuu didee baay'ee tokko na dhiphisaa. Zumma jedhee baqqaa yaadaan iddoo hedduutti babbadaan turennaa achuma booddee silaa irri miillina fudhanne maaliifan sagalee kana naggeeffadhu jedheen sagalee obboleettiin kun sheernaaf goote kana baneeni erfoonii gurra kootti kaawwadheen osoo sagalee kana hin banin dura suurichaan ilaalee akkuma argitan suuricha irratti akka waan zayitii wayii fakkaata jechuudha. Xaarmusi keessa kan jiruna maqaa Yesuusiin jedheen waan dibata akkasitti gurguramaa jiru wayii natti fakkaateen sagalicha banii dhaggeeffataan ture jechuudha. Sagalicha kana toon dhaggeeffataa jiruutti mucattiin kun jechuudha obboleettiin dhugaa baatuun kun boofni jechuudha mana isheen hojjettu sana keessatti akka ishee hiddee dubbatte jechuudha. Dhugaa waaqayyooti yeroo isheen boofni kun akka harka koona ciniine yeroo isheen jettu akkamitti akka weeraree siree korraa kan hin beeku jechuudha. Akka wantichi waan sun irratti raawwataa jiru wayiitti baqana weerare jechuudha. Achuma booddeettiin ka'ee wangeela koo fudhadheen sagalee ishee achumatti hin dhaabee ani hunda isaa guutuun dhaggeeffanne iyyuu nan kadhadhe jechuudha. Sababiin isaayyuus mana nani jiru kana keessatti baay'ee tokko hafuurri naan lolutu jira jechuudha. Maatiin kunillee warra gooftaa qaban mitiin beektu qaba. Isaanii araboota kana gidduutti baay'ee rakkisu. Kan gooftaa qabaachuu miti akkuma amantii isaaniitti uumama isaaniitiif iyyuu warra sagadanii bulan miti xibaara adda addaatti jiraatu. Waan baay'eetu jira jechuudha. Mana kana keessatti guyyaa tokko ji'a guutaa jiranitti fakkaata. Mucaa tokkotu jira waggaa 6dha. Mucaan miti madaamii kooti jechuudha. Gaafa lidatii yookiin immoo guyyaa dhalootaa waggaa 6ffaasaa kabajaniif kana kennaan isin eebbita jedheenitu abbaan isaanii anaa fi mucicha kana fuudheetu suuqii deemna nuun jedheetu na fuudhee deeme jechuudha. Achi booddee
ani waan isaa hin beeku hin ture. Sana durallee mana kana keessa ilbiisni akka waan ta'e akka isaan horsiisaa turan dubartittii mana kana naaf himaa turte garuu hin jaaladhu jedheen itti himeen ture jechuudha. Utuma kanaan jirrutti suuqii kana hin deemne yeroo deemnutti mana itti liqimsa kana gurguranidha kan nu fuudhee deeme jechuudha. Achumaan yoon galutti bakka bineensonni baay'een achi keessa jiruun na heetiin nan bahee gara alaatti achumatti isaan dhiiseen nan bahee. Achiin booddee na yaamanii malaan inni na fuudhee kan deemee fi akkamittiin akka nyaata isaa bishaan isaanii akkamitti akka jalaa qulqulleessan akka warri ogeessonni achiisisu warri gurguran sun akka na barsiisaniidhaaf kan na fuudhee deeme jechuudha. Ani garuu dhaga hundide jechuudha. Achumattiin isaan dhiiseen bahee gara alaatti kootu ilaali jennaan hin ilaaluun jedheeni. Achiin gara manaattis yeroo galuudhaaf jennu fidanii dhufanii makiinaa keessatti. Egaa inni isaan fidan kun bofa miti mana kan kootti waan akka hantuuta wayiidha garuu baay'ee sodaachisa guddaadha. Achittiin mucichi makiinaa keessatti akka waan qoosu ta'e narratti eenyu jennaan anna bira fidde isaanan si jalaan ajjeesan jedheen jechuudha. Yeruma sana mucaan rifateetu bakka si bira hin fidu na jalaan ajjeesiin adaraa keenaan jechaa ture. Achi booddee wanticha sana bakka mana keessatti baay'een sodaadhaani jechuudha mana kana keessatti. Inna dubartii mana kanaatirra yeroo baay'ee bakka hojiin ishee natti hin toluun hin xibaartiin mana kana keessa bakka wanti isheen sagal manatti hin goone hin jiru. Garuu Yesuus Kiristoos guddaadha inni na faana jiru jedhee man calliseenis kadhata kootti fufa jechuudha mana keessatti yeroo baay'een illee akkuma wayiitti wal qabanneeni waaqayyo immoo inni mana na baasee akka mo'ichaa na dhaawwaan hin beekuuf hin kadhadha yeroo baay'ee jechuudha. Guyyaa kaleessaa maaltu ta'a. Sagalee obboleettii kana dhaggeeffadheen durumayyuu dhiphachaan ture baay'ee tokko dhiphachaan ture jechuudha. Sagalee obboleettii kana dhaggeeffadheen achiin kadhadheen ture kadhadhee kan narraa deebi'eeni irriibuma nagaarraa fi achis ka'ee isaanillee naannoo sa'aatii 6tti gara alaa ba'anii turanii anis achii ka'ee iraata isaanii hojjedhee maal jedhee halkan keessa naannoo sa'a 9tti kan isaan deebi'anii dhufanii yommuu deebi'anii dhufan namichi suni fiigaama dhufeetuma. Eenyu isaan guddisaa jiran kana biratti of arge jechuudha. Achi namichi maal ta'e jedheeman ilaalee callisee achi booddee haati manaa isaas hin dhufte afaan isaaniitiin waan ta'etti haasa'e jechuudha. Afaan isaanii hin beeku isaan hindiidha. Ingiliffaa walii galla turre. Achiin isheenis akka waan nahu taateetu dhaabbattee hafte jechuudha. Maaltu ta'e jedheenii tan ishees gaafadhe isas gaafannaan natti deebisuu hin dandeenye sim jedhanii achi nan baqa nan calliseenii tureetu. Fideetu duuteetti jedhee natti argisiise jechuudha. Maqaa Yesuusiin jedhee marrifadheen calliseenii achi mucichi suni garuu jechuudha mucaan itti isaaf kennaa jedhan sababa isaa bitaniif suni baay'ee jaallataani jechuudha. Hin boo'e akka nama haadha yookiin abbaa isaa dhabeetitti baay'ee tokko boo'e jechuudha. Halkanuma sana iraata dhiyeesseef hin ture dhugaa waaqayyooti. Iraata sana achitti dhiiseetuma suuqii sana deemee bitee dhufe jechuudha. Waaqayyo guddaadha yeroo hundumaa. Kazaan booddee bitanii dhufanii yeroo sana bakka isheen kunis duuteetti taanaan deebi'ee hin bitu jedheetu mucaadhaan waadaa galee mucaa amansiisaa ture. Ganama kana kaateetu eenyuun kun jechuudha booksii isheen keessa teessu sana banteetu baatee mana keessa badde jechuudha. Baay'ee tokko kaleessa galgalas yeroo isheen duutu sana baay'ee tokko wal lolaa turanii wacaa turanii dhugaa waaqayyooti. Ani jechuun na dhibe maaliinsaa. Qalbisaa amma kanaatiif amma kana isaan dhiphachuun isaanii waanuma guddaa tokko irratti aarsaa godhanii waan jiraniif waan jedhu wayii jechuudha. Ganama kanallee baddee mana keessa barbaacha meeqaan argame jechuudhaan illee baay'ee tokko dhiphataa ture waa'ee mana keessa badu kana. Kana dura mana kana keessatti abjuu wayiin argaan ture. Abjuun kunis maatiin kun bofa horsiisaa akka turanidha. Bofi sun immoo mana keessa badee ture jechuudha yeroo sana. Badee sachiin hin hafne argameera. Obboleettii wajjin abjuu kan himachaan ture. Garuu mana kanaaf hojiin isaanii illee amantii isaaniitiin wal qabatee waan mitiitee waan xibaaraniif natti hin tolanii baay'ee tokko keessa kootiin isaanii shakkaanii. Sababii sanarraa kan ka'e obboleettii wayitiitti illee waa'ee abjuu kanaa himaan ture jechuudha. Bakka yeroo isheen kun waan akkasii dhugaa baay'ee tokko rifadheeni waaqayyoo guddaadha yeroo hundumaatti isiniin jechuutti jaaladha. Waaqayyo kaayyoo diina karoora diinaa karaatti na hambisa yoomuu. Kanaatiif obboleettii keenyallee dhugaa bahumsa ishee
wal wajjiniitiin hin dhaggeeffannaa. Waaqayyo obboleettii keenyas kan oolchi galataaf guddina guddaa haa fudhatu jechuutiin jaaladha. Kanaaf obboloota koo lafa jirtanitti adaraa keessanii Waaqayyoon jabeessaa kadhadhaa isiniin jechuu jaaladha. Keessumaa biyya ormaa kanatti Araboonni kun maal akka gola isaanii jiru, maal akka isaan horsiisan hin beekamu jechuudha. Isaan warra hafuurota hamoodhaan walii galanii jiraatanidha. Otoo beekanii kana hin godhan ture garuu isaan warra uumaa isaanii dagateedha. Ilbiisaatiif bineensa liqsa lafarraatiif warra jiraatudha waan ta'eetiif nutiin immoo isaaniif illee kadhachuu qabna. Lubbuu keenyaaf illee kadhachuutu nurra jiraata. Isiniin jechuu jaalladha. Kanaatiif adaraa keessanii lafa jirtanitti dammaqaatii Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo immoo oolchaadha, of galchaadha. Kaleessa inni haalotaa fi rakkinoota gurguddaa keessa nu dabarsee har'allee dabarsee harka diinaatti nu kennu, harka isaaniittis nu balleessu. Kana nan amana 100%. Namni tokko qormaata keessa gaafa qormaani tokko jalqabaaf isa mudatu lubbuun isaa hin dhiphatti, waan ta'u waan qabatu wallaala jechuudha. Namni garuu qormaata sana mo'atee keessa dhaabbatee jabaatetu darbee hammam fedhayyuu rakkinni yookiin immoo qormaanni fuula isaa dura jiraatu hin sodaatu jechuudha. Gaafa achitti qoramtee qormaata sana dabartee baatee jabaattee dhaabbatta waan hundumaa jechuudha. Haalonni kana fakkaatan yeroo baay'ee na mudataa turaniiru garuu guyyaaf yeroo rakkistuu bakka baay'ee ulfaataa kan jedhame keessa Waaqayyo na dabarsee waan beekuu fi ammuma fedhe wantoonni hamaan manicha keessa jiraatan iyyuu maal jedhan iyyuu sodaa hin qabu jechuudha. Sababiin isaa iyyuu Waaqayyo isa kanarra caalu na dabarsee waan beekuu fi ammas immoo isaaf salphaadha waan hundumtuu. Ani ga'een koo isaaf jiraachuudha kan jedhu amantiin qaba jechuudha. Kanaaf kan isiniin jechuu barbaade adaraa keessanii lafa jirtanitti fuula Waaqayyo barbaaddadha. Biyyaansi yeroo qabdan irraati daqiiqaa 5 haa taatu, daqiiqaa 3 haa taatu. Fuula Waaqayyo barbaaddadha. Isiniin jechuu jaalladha. Waaqayyo immoo inni maatii keessanii biraatii ijoollee keessa warri ijoollee qabdan, warri mana qabdan mana keessaniiti Waaqayyo kan sin baase amanamaadha. Harka diinaatti dabarsee isin hin laatu, harka ormootaatti dabarsee isin hin laatu. Kana jechuutiin jaalladha. Dhugaa boomsa obboleettii koollee dhaggeeffadha. Gooftaan hunduma keessa wajjiniitiin haa ta'u lafa jirtanitti nagaanaaf ta'a. Tole nagaadhaaf araarri jaalalli tokkummaan hafuura qulqulluu dachaa dabalee hunduma keessaniif bara hanga bara baraatti abaayyatu. Kabajamoodhaaf jaallatamoo obboloota koo hafuuraa bakka jirtanitti lafa jiraattanitti iddoo sagaleen kun dhaga'amu hundumatti nagaaniif araarri jaalalli tokkummaan hafuura qulqulluu abbaa koo biraatii kan ta'e dabalee daddabalee golaaf gulantaa mandaraa fi safara qixa bakka jirtan iddoo jiraattan hundumaatti isiniif abaayyatu, isiniif aguddatu. Nagaatti nu eegee aloota kadhataaf aloota galataa godhee fuula isaa nu dhaabee utuu kan dhiiga keenya dhugu jiru, kan lafee keenya cabsu, kan lubbuu keenya dhabamsiisu, kan nu ajjeesutu jiru nurraa ajjeesee harka keenya nu qabee aloota dhaabatee sagalateeffatu nu gochuu jaallate. Haleluuyaa! Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Beetii deemu ijoollee timurti beetii itti gaggeessee achumaa biqiltuutti bishaan naquu deeme jechuudha. Biqiltuutti bishaan naquu gibbii da'oo duuba deeme. Gibbii keenya keessa immoo biqiltuu waan argeetu jira. Akkasuma immoo manni itti bineensi sun qallabamu biqiltuu sana keessadha jechuudha. Iddoo sanadha manni isaa. Mana sana nam tokko lixuu nam tokko sin naqu iddoo sana jechuudha. Achii booddee akkuma achi dhaqeetanii bilbila immoo qabadhee jira jechuudha. Awudoo macaafa qulqulluu naggeeffachaa jira ture. Hojii ergamootaa naggeeffachaa jira ture. Gurra kootti immoo foonii kaadhee jira. Harka kootiin immoo bilbila qabadhee jira jechuudha. Harka koo tokkotiin bilbilan qabadhee jira. Harka koo tokkotiin immoo bishaan tubboo bishaanii jechuudha. Peebii kajarri jedhan tubboo bishaanii qabadhee jira. Biqiltuutti bishaan naqaa jira ture. Waaqayyo ulfinaaf galata guddaa fudhatu. Inni haadha koo qara laalchisaa hin hambisnee, inni hiriyoota koo boosisaa hin hambisnee galataaf ulfina guddaa fudhatu. Anillee qulqullummaan ittiin jiraadhee qajeelummaa keessan jira yoo ta'e abbaa koo biran deema. Utuun maqaasaa jajadhu, utuun isa galateeffadhu, utuun fuula isaa dhaabbadhu, fuula isaa itti yoon fudhatamee akkan hin banne abdiin qaba. Utuun ejjuutuun hatu, utuun hamadhu, utuun sobuu, utuun fakkeessuu natti hin dhufe malee too waaqessuu natti dhufe abdii guddaan qaba Waaqayyoo irraas. Galanni ulfinni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u akka Waaqayyoof malee silaa isaatii kanan argadhu ture. Achii booddee gaafa biqiltuu kanatti bishaan naqa harka tokkoon tubboo sana qabadhee harka tokkoon bilbila qabadhee jira. Bilbila isa yuunifoormiin uffadhee jira. Kiisiin kaanne maaltu kan kiisiin kaanne na dhowwe illee hin beeku. Achii booda akkuma biqiltuu sana bishaan obaasaa jirutti waan akka agoobara wayirra buusaniitu bineensonni kun jechuudha ilmaan mar'ataadha.
jawweedha OA kan jedhamudha jechuudha. Akkasumallee bofa hin jira jechuudha. Bofa gosa sadii moo lamatu jira iddoo sana. Naannoo xarmushii afurii moo shanii kan ta'u suura kaaseen ture namootan ergeef illee hin jira jechuudha. Dhugaa baatiin kun qabatama dhibbatti akka ta'e ija keessan argitaniidhaa fi akkasuma koroota keenya irratti illee ergeen jira jechuudha. Namoonni xarmushii sana keessatti argitaniitu ta'e akka nama urgooftuu xarmushiitti naqatutti ilbiisa xarmushiitti naqatanii qallabu waaqayyo isaanitti araaramu. Achi booddee waan akka maggaarrajaa wayii irra buusanii jiru. Ani ammayyuu waan akka maggaarrajaa sana irraan kaasee jechuudha. Waan akka maggaarrajaa sana gaafan irraa kaasu bineensota kanatu jira jechuudha. Waan akka teebilii irra kaa'anii jiru achirratti taa'aa jiru jechuudha. Xarmushii keessa nam'anii jiru. Maqaa Kiristoos ilma Waaqayyoon jedhee jecha kana bichaa dubbadhee suuraan kaasee jechuudha. Suuraan amma kaasee kana yeroo fayyaa kooti kana suura kaasee ani yeroon inni na ciniine yeroon na iddee ani wallaaleetti waan hin beekuun qabu. Kanan suura kaasee kun dura dhaga. Achi suura kaasee suura kana kaaseetanii maggaarrajaa sanan itti deebise. Lakkaa inni haati isaa lafa ciisaa jiran agarree haati isaa maramee lafa ciisa jechuudha. Baay'ee kan nama sodaatu laastikii fakkaata lafarra marameetu ciisa. Achi booddee ani ammayyuu ilmaan sananii suuraa kaasee xarmushii keessatti malee haadhan nagarree jechuudha. Haadhan nagarree utuu tokko yeroo sana argii jedhee baqataan garuu maalta kana aduuchis hin beeku. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin maal jedhanii yaa barsiisaa namicha dhaloota isaarraa kaasee jaamaa ta'e kuni haadha isaa yakke moo abbaa isaa yakke maaliif jaamaa ta'ee dhalachuu danda'e jedhanii gaafannaanii lakkii ulfinni waaqayyoo gooftaa akka ittiin mul'atuuf malee haati isaas hin yakkine abbaan isaas hin yakkine jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos waaqayyo gooftaan ulfina isaatti mul'isuudhaaf kana godhe malee dhuguma kan du'atti nallaanne abdiin qaba. Lafa onaa keessatti waaqayyo kana nambisne abdii guddaan qaba. Achi booda harka koo kana na ciniine jechuudha. Yeroo inni arraba isaa akkana alarratti baafatu nan arga jechuudha. Ofii makoo jakoo nan arga garuu maaltu akka iddoo sanatti na adoochee hin beeku. Utuun fiigees na wajjin fiiguunsaa waan hafuus miti hangaruu fiiguu miti jecha tokko iyyuu hin dubbanne jechuudha. Yeroo inni ani akkas harka koo kana dhufitti bute jechuudha. Yeroon akkana arraba isaa kana yeroon akkana arraba isaa baasee durumaan arraba baasee qophaa'ee jiran yeroon irraa maggaarrajaa kaasee suura kaasu na laalaa tureera inni ciisee jechuudha. Ciisee na laalaa tureera. Yeroon akkana maggaarrajaa sana gaditti deebisu akkas galagalee ubbukkeetti arguun kootii fi harka koo mirgaatti qarxamnatti gochuu isaa tokko ta'e jechuudha. Yeroon harka koo mirgaatti qarxamnatti godhu duboosaa kanaan nagarate annan kufe. Ani duddubbatti achiin kufee inni gararraa kootti kufee ani gajjallaasaatti kufe. Kana bichaan beeka. Yeroo sanatti du'a garasittis Yesuus jiraataadha jecha jiru bichaa dubbachuu koo bichaan beeka. Kanaan achi maal akka hin ta'e hin beeku. Eengaddumti isaa immoo paantii aaraa bitee paantii koo maqaseedhaan muraniitu shaanxaa koo keessa kaan argee ture jechuudha. Namni maqaa Yesuusiin maal na gooti jedhee gatuu dhiiseetanii kan isaan maqasaatiin muran sadiidha jechuudha. Lama sirrimatti bakka baay'ee kutamee jira. Tokko garuu bicuu wayiitu irraa muramee homaata kana gochuu hin dandeessu aboona irratti hin qabdu jedheetanii isa garmalee cite sana lamaan gatee isa tokko numa dhuffadhe jechuudha. Eeguman gaafa sana dhuffadheeti kan inni gadameessi golti na qabamee marrummaan koo kulaalitiin koo walitti akka nama limmoodhaan walitti na hodhame immoo jechuudha. Egaa bineensi suni ana idduun isaa finnisi inni na idduun isaa inni gaggabee kufuun isaa tokko ta'e anis gaggabee kufuun koo tokko ta'e jecha tokko hin dubbanne kana booda du'a garasittis Yesuus jiraataadha jecha jedhu malee waa tokko hin dubbanne wallaalee inni achumaan du'ee lubbuun keessaa darbee jechuun inni hadhaan na keessaa sana ajjeesee garuu hadhaan na keessaa suni anni koo baay'ee bubbukukee nam tokko nan argu ture jechuudha. Garuu waaqayyo mata jajjabaa isinitti fakkaata. Ijoolleen wajjiniin hojjennu durba lamatu jira musliimadha. Isiin tokko mucaan jimmaa wayii jirti turte. Ani dafee dhufuu didee jennaanii durattoo biqiltuutti nattee daftee deebitamaaf turte jetteetu shaayii immoo ganama yeroo soomaaf kadhata qabne isaan duukaa shaayii fayyadama jechuudha. Shaayiidhaaf na waamuu dhufte jechuudha. Silaan argamuun ture iddoo sanattuu hin argamuun ture. Achi gaafa na waamuu dhuftu ani asinachi hin argamamu jechuudha. Asinachi gaafa laaltu ani kufee ciisuu koo kan argite uffatan adiin uffadhee jira. Achi booddee intalli hirraftee bosona keessa deemtee jetteetu mucaan qalladaa gara koo dhufte jechuudha. Jechuun ani natti mani malee hin beeku yeroo sana.
yeroo namni si bira ga'eetti innis gararraa kee ciisaatis gajjallaa ciistaan jechaan dubbadhu walaala arrabanna hidhameettee mucaan dhuftee mucaa ishee tokko harkaa waamte jechuudha. Dubbachuu dadhabdee naasuurraan kan ka'e dhuftee mucaa ishee tokko harkaa waamte mucaan gibbii ala baatee baqattee jechuudha. Rifaasuurraan kan ka'e mucaa isheen mucaan arsii wayina bira jirti turte isheen dhufte isheetu iyyee jechuudha. Gaa hin iyyite isheen iyyuma Itoophiyaa namni beekullee hin jiru gaa lubbuudha iyyuma Itoophiyaa iyyite. Maatiin achitti dhufaniitu bineensa kana yoo argame hin hidhamna mana deemuu dandeenyadhanii akka addaa fidhaan utuu anaan lafaan kaasanii ilmoo isaanii kana lafaa kaasanii sin ajaa'iba garuu dhugaadha. Utuu anaan lafaan fuudhin ilmoo isaanii kana lafaa fuudhanii dhaqanii makiinaa galfatanii anaaf immoo ambulaansii naa bilbilanii jechuudha. Ambulaansiitu dhufee na fuudhee isaanii bineensa isaanii du'e makiinaan fudhatanii deemanii anaan immoo ambulaansiitu na fuudhee dhanan hin beeku. Sa'aatii ja'aadhaaf of wallaalee hospitaala keessatti nu baree yeroo nu baruu harki koo hunduu hidhaadha jechuudha. Harki koo hundi isaa hidhamee jira. Dhiiga liitirii 2 kan ta'u na keessaa waraabanii jiru. Dhiiga harka koo mirgaa 2 harka koo bitaaf harka koo mirgaatiin bitaaminiidhaa fi gulookosii dhiigaa natti sakka'anii jiru. Anuura koo kanarrattis immoo gulookosii jira. Yeroo nu baruu jechuudha. Anuura koo kanarras gulookosii jira. Harka koo lachuurras gulookosiitu jira. Yeroon ka'etti dhiiga baay'ee gurraacha qaqaa kan fakkaatu kasala kan fakkaatu baay'ee liitirii 1 ta'a jedhee yaadaga. Tilmaamaanii malee waan hin beekuun qabu waraabanii jiru akkas ka'anii jiru. Dhiiguma akka dhiiga normaalitti immoo bicuusee dhiiguma diimaa normaalii ta'es naannoo liitirii 1 ta'a akkas waraabanii jiru. Oksijiniinis afaan irra na jira. Achi gaafa nobbaree jedhu dhiiga koo kana na keessaa waraabanii jiru. Waan tokko irratti dhagaamne waaqayyo baay'ee dubbachaa ture. Dhiiga keessanii akkasumas immoo opereeshiniidhaanii dhaloota qajeelummaatti jiraatanii seexanii dhiiga keessan qara dabarfachuudhaaf yaalii akkasiin godhadee waaqayyo dubbachaa ture. Na fuulduree dhufe jechuudha yeroo sana. Jecha tokkoon dubbanne baqa. Jecha tokko naasofni waan tokko sin jenne akkuma nu bareen oksijinii sanarraa kaasanii akka sanarraa fudhanii anuura koorraa buqqisaan jedheeni. Anuura koo kanarraa gulookosii buqqisanii anuura koorraa yeroo buqqisanitti ol jedhee taa'uu sin danda'u dhaabbachuu sin danda'u. Anni koo bobbokoo keessoon iddootti deebi'ee jira. Achii booda bilbilee koomoo ijoollee fidanii dhufan ijoollee na wajjin deemanii jiru. Ijoollee na wajjin deemanii jiru. Ijoollee yeroo sana rifaasorraan kan ka'e bakka sa'aatii 6 waan nu wallaalee tureef duuteetti jedhanii dhaqanii poostii godhanii bakka poostii ijoolleen kun godhan kuni feesbuukaa irra guutee iddoo garaa garaa irratti poostii taa'aa ture. Inni kaanii cinii namteetti hin duuneedha inni kaan duuteetti jedha akkasitti haasa'amaa ture. Akka jedhu wangeela Luuqaas macaafa qulqulluu keessaa wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Luuqaas irratti akkas jedha. Namni amane nama cubbamaas ni fayyisa jedha. Boqonnaa lakkoofsa 16 irratti. Namni hin amanne garuu itti ni faradama. Lakkoofsa 17 irratti immoo warra anatti amanan biratti milikkitoonni kun ni argamu. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamaa ni baasu. Afaanota haaraadhaanis ni dubbatu. Bofa yoo qaban yookaas waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu. Harka isaanii warra dhukkubsatan irra ni kaa'u. Isaanis ni fayyisu. Isaaniin jedhee jedha. Galanni Waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 16 hanga 18 irratti argachuu dandeessu kana. Kanaaf maqaa Yesuusiin boftis yoo nu iddee bineensi kamuu yoo nu iddee bineensa kamuu yoo nu nyaachisanii summii kamuu yoo nyaanne maqaa Yesuusiin hin duunu hin jiran abdiin kutatina. Kanaaf Waaqayyo galataaf na dhaabee dhugaa Waaqayyo dhiigamma kana keessaa waraabame ol ka'ee dhaabbadhee kariyyaa kootii dhaabbadha luka kootiin jedhee yaanne kunooti Waaqayyo luka koon dhaabii jira. Eessaa akka dhiigni koo naa dhufes hin beeku. Eessaa Waaqayyo akka dhutubee na dhaabes hin beeku. Kanan of danda'ee dhaabbachuu hin dandeenye dhanni koo baay'ee lalaashee ture. Tokkoffaa dhiigni na keessaa guurameera kanaan achi immoo harki koo hin mul'atu jechuudha. Iddoo isaan nan caqaacaqne hin jiru gudeenni koo na mul'atu. Anuura koo irra yoo xiqqaate anuurri koo iddoo 7 iddoo 8 kan inni dhiigu. Yesuus garuu madaa isaatiin madaa koo qorsee salphatee tufannoo irratti salphina na oolchee waaqa summii keessaa nama hambisu waaqa du'a jalaa nama baasu namni afaan qabu kamiyyuu Waaqayyoon naaf galateeffatu. Obboloonni koo lafa jirtan bakka jiraatan hundumatti abbootiin keessaaf alaa Waaqayyo waaqarraa baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa darbaa deemaa tarkaanfadhaadha. Kadhannaan keessan hojii gurguddaa naaf hojjetee jira. Waaqayyo gaddaaf salphina na oolchee maatii koo boo'icha hambisee jira.
Waaqayyo isin haa eebbisu ani eebbiseen hanga abbaa laatees laadhees nan fudhadha kan laateen fudhannee kan eebbiseen gaabbine.